Ilmaan kiyya akkuma beekamutti obboleessi keessan tokko gaafa iidaa makiinaa namaa ittiin dalagachuuf kireeffatee osoo deemuu makiinaadhaan hallayyaa seenee makiinaan caccabte. Makiinaa san abbaan makiinaadhaa 600,000 bitadhe makiinaa tiyya asnaadhaa. Kana duuba gaa manguddoon gaa bikka manguddoon tutti badiin takkan uumamtu jennee. Raawwate milkiin koosin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Ilmaan kiyya akkuma beekamutti obboleessi keessan tokko gaafa iidaa makiinaa namaa ittiin dalagachuuf kireeffatee osoo deemuu makiinaadhaan hallayyaa seenee makiinaan caccabte. Makiinaa san abbaan makiinaadhaa 600,000 bitadhe makiinaa tiyya asnaadhaa. Kana duuba gaa manguddoon gaa bikka manguddoon tutti badiin takkan uumamtu jennee lubbuu teenya if kenninee itti dheyne. Aboo rabbii jaa wanta nagaa rabbii fide. Mucaan kun beekaa akkanaa isin duraan goone. Mucaa lubbuu nurraan baasinaa. Nuufillee laalaa. Nuu isinii kafalaa mucaa nu duraan tuqinaa jenneeni. Akkasin waan keenya nuu kafalaa. Wanni isaan nutti muratan miliyoona 1 maallaqa Itoophiyaati. Nuu kafalaa yoo nuu kafaltan muddaa guyyaa hammanatti nuu jaaniin muddaa nuu qaban adeeroo baatii tana dhumarratti nuu qaban 30 guyyaa 30 akkasit saniif amma lubbuu mucaa sanii baasuudhaaf baraaruudhaaf fuula keessan dura dhufne adeeroo lammiif ta'a tana yoo obboleessa keessaniif taatan rabbiin isiniif ta'a. Rabbii Khaalini isiniif ta'a. Namtichi obboleessa isaa gargaare tokko gargaarame. Yaa ilmaan kiyya duuba gaa lubbuu teenya kennineeti mucaaif booda keenya akka nurraan ajjeefne nutiif kenninee isaanii dhaabbanne wallaahi summa wallaahi arraan tana ableen deeman haratti na harkatan naan jaan abu Khaalid naan jaan maallayni keenya guyyaan dhihaate. Maallayni kiyya dhufuu baatee jee masrichi ilmaan isaatii fi ilmaa deera isaatii wajji deema. Gurbaa yoo dho'isitees naan jaan. Namni kakeetiin dhabamu naan jaan. Oromoon dachii guutuudha naan jaan. Sanirraa kafalannaa namarraa kafalannaan nuti horii uttiin haajamnu jaan nama sanirraa barbaanna. Saniitu isinitti akkasitti arraan tana marraa lamaddii isin dura nu dhaabe adeeroo. Rabbii jaa nu dhaqqabaa mucaa kana lubbuu baraara. Nutuu lubbuun teenya sodaadha. Arra haratti na qabaniin jee adeeroo kiyyaa. Warri as keessa jirtan Shaara Ahmad Zaki beeytan. Asirran na qaban arra. Marhabbaa jeetiin haala jaarsummaatiin harkaa bahe. Saniifuu akka nu cinaa dhaabbattanii isinitti lallabaa adeeroo kiyya. Yaa ilmaan kiyya nu cinaa dhaabbadhaa kunoo nuti manguddoonni as taa'u jirra. Abbaan roobaa Sheekh Sharafuddiinis beekama namuu beeytan ni beeytan. Warri biyya alaa jirtanis ni beeytan. Abbaa roobaatis namuu beeka kunoo as taa'u jirra waliin. Dhiiroo rabbii jaatii rabbumaa jaa nu cinaa dhaabbadhaa lubbuu teenyaa fi ta'u obboleessa keessanii baraara. Nu cinaa dhaabbadhaa adeeroo rabbiin isin cinaa haa dhaabbatu maleekonni rabbiin uume isin cinaa haa dhaabbatan isin haa gargaaran. Aboo rabbiin waan kennattan isin hin dhoorkini. Nu cinaa dhaabbadhaa obboleessa keessa lubbuu baraaraan isiniin jaa ilmaan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhageessan dubbiin akkanaa tana. Innaa keessa kuti arraa alannaa argatee jedhanii wantiin kun as dara jira akkaawwanti irra nu galchaa manguddoo teenya lubbuu nu baraaraa waan biraati miti. Lakkoo isarra deebi'aa barreessaa as jalatti. Hundi keessanuu gaa waan nuti as bira wal geenyeef waan as bira dhufneef hubattan jennee yaannaa dhageessanii jirtan jennee yaannaa manguddooni saa mucaa dhabamsiiftees nama biraarraa baafnaa yookaan isinirraa baafnaa waan jaamusanii
waan dandeessan ammumaan tana asirratti si akkin jeeti. Yoo waan qabatan asitti illee jalaa barreessaa deemnee karaa gabaa Maal? waan qabatan. Ma barreessuun waa tokko faayidaa qabu. Maaliif beektaa? Inni dhiisuu barbaade barreessisee kee inni isa. Maa dirqamaa qaba? Qaban qaba. Barreessisee kee Positiivaa. waatsaappii yoo dhufe immoo dhugumatti hin kenna maaliif? Waatsaappii dhufe yeroo haa isaanii jedhu kan waan ta'eef waraqatarra eegu si galee. Jala keenya meetaaf taphnu walaal tokko lakkoofsi isinii maxxanfamaa jiru kuni kan maanguddooti isinii galee kan maanguddoo asirra jira kun Ogastiin banaadha. Banaa jira. Abbaa abdii yoo ameen kee amma ergaan keessa naqa qabeera jedhaa ture nufa. Lakkoofsa tokko barreessi abbaa al kamattaa. Eegoy kamattaa lakkoofsa tokko barreessi kamattaa. Haasayayyeesh. Baay'ee uummata keenya manguddoon as biratti agartan kuni manguddoolee Kaayiroo keessaa Oromoon hawaasni Oromoo bal'aan ni qabna jennee himannu keessaa garuu har'a shabaabni arabni maallaqa fiddan malee jaanii akka ijoolleetti manguddoo salphina isini galee sanumaafuu maallaqa kana akka duraanitti waadaa qofa galtanii akka hin dhufu lubbuun attu qabamee jira. Waadaa qofa galtanii achumaan rabbiin isinitti biqaatu guddatus kan uummata keenya mani. Dhufanii mana cufachiiftanii waamtanii fiddanii fi waliin taanee namoonni jala jedhanus namoota hedduutu jira gagaariini irra deebi'ee nam tokko isinii ibsa. Hamza waatsaappii kee babal'uuti anatti barreessi maqaa jala barreessitaati warra waadaa galu meemee barreessuudhaan isin deemna. Waatsaappii kee ragali. Koora galee malkeessota akka yerootti hin qabna jennee dubbannu keessaa yookiin himannu keessaa tokko dhimmi jara asitti jara fide dhimma obboleessi keenya gaafa iidaa obboleessi keenya konkolaataa arabaa kireeffatee ittiin dalagatee jiraatu guyyaa iidaa konneektiin sirriidha jara keenya guyyaa iidaa konkolaataa kireeffatee ittiin dalagu sana fudhatee utuu iidaa galaa jiru qilee seenee namni yoo rabboota hambise baay'ee caccabe makiinaan jechuudha. Sana booda arabichi makiinichuma fudhaa birrii miliyoona 3 Itoophiyaa nuu kafalaati jennaan birrii miliyoona 3 Itoophiyaa sana kafaluu hin dandeenyu jedhanii wallaahi carqii jala gatanii kadhatanii utuu mucaan sun waraanamee du'e isinuma tajandaa godhata. Utuu mucaan sun waraanamee kan yeroo keessatti ilmi Oromoo kun du'e utuu sireessa jirtanuu maanguddoon hin jiru nutti himtanuu waan akkas hin geenyeef baatu maal nuun jettu. Kanaaf jecha dhaqanii maanguddoon ni jira garuu waan isan galchinetti hin galu maanguddoon wacan baree kijiba gadi ba'amee kan yeroo keessaa kijiba mookii waa biraatti hin galanu waan dhugaa qabatama qabutti dhufanii galu dhaqanii kadhatanii akka maanguddootti uummata bal'aa qabnaa sii kafallaa jedhanii beellama ji'a tokko humnaan kadhatanii beellamni ji'a tokko yoo beektu gaafa 30 kadhatanii mucaa harkaa baasanii amma namichi billaa fudhatee jara iyyuu doorsuu eegale. Jara kana keessaa tokko hadhaa waan isaaniin jedhe seetti manii kaanu maanguddoonni jechuudha. Maanguddoonni Oromoo nuyi jedhanii balaa keenyaan balaa rabbi gadi buuseen dhaqanii maanguddummaa dubbatanii du'uun qabanuu ilmaan isaaniirraa buqqa'uu hidhamuun qabanu. Kanaaf birrii miliyoona tokko jechuun yoo wal gargaarre salphaadha. Nama 1,200 jira. Birrii 1,100 yoo buufne birrii salphaa miti. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa waatsaappii as jalatti maxxanfamaa jiru kunoo bustaanii maxxansaarti seebii godhadhaati haa jedha akkaawuntiin Itoophiyaa isiniif dhufa battalumaan akkaawunticha ragalchaa kaatii waraqaa isaanumatti ergaa isiniin jenna waatsaappii isaan erga jira. Inni lammaffaan immoo maallaqa galchitanu asirratti waadaanuu seenaatii galmee eegallee jirra. Galmee eegallee jirra nu eegala. Mooti dhalataa naannoo Harargeeti. Yoo dirqama ta'e jechuudha bakka inni itti dhalate himuun dirqama ta'e. Asuma baatii isinis dubbadhaa akkasii galee namiti abbaa abdii. Tagalesh Oromoo Amaaraa Tigree Alelam የሰው ልጅ ከተቸገረ ከመጣ ድምጽ መሆን ነው። አጋጣሚ የሰው መኪና ተከራይቶ እየነዳ ነበር እዚህ ሀገር ውስጥ የሰው መኪና ተከራይቶ እየነዳ ራሱንና ቤተሰቡን እያስተዳደረ አጋጣሚ ሆኖ የማይሆን ቦታ ገደል ገብቶ መኪናው ተሰባበረበት። የሰው መኪና ስለሆነ 1 ሚሊዮን ብር እንዲከፍል ተወሰነበት።
ያን 1 ሚሊዮን ብር ለመክፈል ደግሞ አቅም የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። እሱ ሰውየው ደግሞ ባለ አገሩ ስለሆነ ሊገለው እየፈለገው ነው። ለዛ እነዚህ ሽማግሌዎች ሽምግልና ወስዶ ሚውቲ ጎረቱ አቲ ቡዜ አዩ obboleettii keenya tokko magaalaa tana keessatti akkuma makiinaa kireeffateeni makiinaadhaan qilee seenee garuu lubbuu isaa rabbiin hambisee ammoo rakkoo saniif jecha makiinaa waan tuqameef yookaan qabeenya keenya nu deebisuu yookaan mucaa sana ajjeesuu waa lama jedhanii waan kanarra gaa kun manguddoon teenya hundi as jirti. Bakka mucaa ajjeeftan ni jirra mucaan ajjeefnaadha jedhanii manguddoon kaatee dura dhaabbattee beeylamni san waan gahaa jiruufi guyyaa 15 qofaa hafe waan kana achirratti waan kana hirmaannee waan kana gargaarree waan mucaa keenya lubbuu baraarree manguddoon teenya harka namaa seentee jirti waan ta'eef manguddoo ta mucaatii miti waan manguddoo teenya harka namaatii baafnaadha karaa gabaabaan. Kanaafuu namoota waan dandeessaniin gargaaruu qabdanii. lakkoofsa as jalatti maxxansa yoo garee waasaapii illee koppii linkisaan ergaa inshaAllah anillee hanga hin danda'u. lakkoofsa warri dhimma dhuunfaatiifis tiktookii irra taa'ee sa'aatii kana afaan banaa jiru sini galee dhimma hawaasaa kana irratti hojjechuu danda'a. Hubadhaa. An harkan keessaa fudhadha tiktookii irratti feesbuukii fi gara yuutuubii malee gara tiktookii fudhadheen dhufan gargaarsa kanaan booda. Kana naa hubadhaa. Kana akkuma ta'etti boriyyuu barbaachisaa ta'e irraan dubbadha. Iftaan akka dhuftanii gastii irra seentanii rakkoo tokko irratti himne. Maaliif uummanni isin hawaasni humna qabaa nama laayivii irra jiru ilmaan Oromoo maqaa Oromoo dhaatee Oromoo naqa qabaa jedhaa ooluuni kottaa jedhaa waamaa jedhee yeroo 100 isinitti meera nama wajjin diina namoota namni naasa'u hin jiru. Namni laayivii galee mi taphatu namni naasa'u hin jiru. Sababaa keessan jechuudha. Yeroo rakkoo dhuftanii mattu yeroon isin erge dhattanii baay'attu dura dhaabachuu danda'u qabdu abbaa fedhe dhiiga dhaabuu dandeessu miti. Dhugaan isin itti himaan koomeentii tokkoon abbaa fedhe dhiiga dhaabde ni waammachuu dandeessu hin gootan isin kan. Ana dandeessu nama 600 wayi. Abdullah ngol sirki sirri bareessine. Rabbi argachuu wallaalee rabbi jecha hojjedhaan maal fayyada garuu waadaan isaa du'aa deema. Sini galee du'aa yeroo deeme tasa namni akka namni godha tiktookiin maal fayyada baariyaadii koo hojjesaa ilmi namaa yoo kanuu immoo dhimma kan yerooti dhimmi kun. Kana hubadhaa kana booddee hin simadhu tiktooki irratti yoo mormana kuttan hin simadhu an tiktooki irratti. Tiktooki irratti tokko nama geemiin taphadha yuutuubii feesbuukii irratti feesbuukii tan deebi'aa gargaarsaaf. Sini galee hubadhaa badiin qabu isinii balleessan nama biraa warra laayivii irra jirtu ta'e isinuma kana balleessaa qaba. Amma waan gargaaruu beekanii lakkoofsa waatsaappii isinii maxxanfamaa jiru jara harka jira namni dhufe jira. Ilaalame amma hadhannune namni waatsaappiidhaan dhufe jira. Waatsaappiin deemtanii yeroo salaamtaa jettanii yookiin haayee yoo jettanii akkaawuntii Itoophiyaa ofuma isinii dhufa isa irra galchitanii fi kaatanii waraqaa achuma irratti deebistanii argitu. Lakkoofsa waatsaappii jalatti barreeffamaa jiru fudhaa namaaf kenni.